Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan gaggabaaboo isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti reeffi barattootaa argamu maddeen odeeffannoo keenya mooraa kanarraa OMN'tti himanii. Barattoonni ajjeefaman kunneen isheen shamarranii reeffi ishee doormii keessatti kan argame mucayyoo Oromiyaa yommuu taatu, reeffi barataa isa dhiiraa mucaa naannoo Amaaraa kan ta'e immoo erga ajjeefame reeffi isaa mooraa keessatti fannifamee argamudha. Maatiin barattoota kanneenii ajjeefamuu ijoollee isaanii akka hin beeknee fi reeffi barattoota kanneenis yeroo ammaa hospitaala Naqqamtee keessatti argama. Dhimma kana waliin wal qabatee yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa raafama guddaa keessa kan jirtu yommuu taatu, mormii barattoonni kampaasii Naqqamtee finiinsuu eegalan humnoonni waraana wayyaanee ukkaamsu maddeen keenya OMN'tti himaniiru. Poolisoonni humna addaa naannoo 5 godina Harargee Ba'aa Cineeksan weeraruudhaan ganda tokko to'annoo isaanii jala oolchuun himame. Hojjettoonni hedduunis naannicha dhiisanii ba'uuf dirqamaniiru. Godinuma kana aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuutti qorichi barattootaaf kennamaatti jiru miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Ijoolleen qoricha kanaan dhukkubsatan kunneen yeroo ammaa hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argachaa wayita jiranitti buufanni fayyaas ta'e qondaaltonni naannichaa immoo qoricha miidhaa dhaqqabsiisu barattootaaf hin kennine jechuun haalaatti jiru. Gaambiyaan pirezidaantii ishee duraanii Yaayyaa Jaamee biyya gadi dhiisanii bahu hordofuun sanduuqni meeshaalee gatii qabeessaa biyyattii keessa kaa'aman doolaara miliyoona 11 ta'utu nu jalaa badee jetti. Jaameen akkuma biyya gadi dhiisanii baaniin konkolaataa gatii mi'aa fi qabeenyaa biyyattii qaqaaliitu xiyyaara fe'umsaa biyya Chaaditti fe'amee ture jechuun gorsaan pirezidaantii haaraa isaan ta'an BBC'tti himaniiru. Ayyeen daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboon sa'aatii kanaaf qabanne isaanuma kana qophiilee OMN waliin turtii gaarii.